Waliin lama gidduutti waraanni erga eegalee torban 5 ol lakkoofsiseera. Humni waraanaa mootummaa fi humnootni RSF lola erga eegalanii namoonni 100 lakkaa'aman du'anii namootni miliyoona 1 ol ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Sababa adda addaan lammiileen biyyootii akka Eertiraa fi Itoophiyaa gara Sudaanitti godaananii jiran ammoo rakkoo dabalataa keessa jiru. Adde ishii kabbadaa haadha ijoollee 8 magaalaa Kaartuum keessa jiraattudha. Sababa waraana kanaan sodaa nageenyaa ofii fi maatii isheef qabdurra darbee ijoolleen ishee tajaajila bu'uuraa akka nyaataa fi wallaansaallee dhabanii miidhamanii akka jiran BBCtti himteetti. Ijoollee 8 qabadhee baay'ee rakkachaa jira. Baay'ee tokko gadi baanee waan tokko ijoolleetti fiduu hin dandeenyu manni cufaadha mana cufannee teenyaa ijoolleen baay'ee nu harkatti rakkachaa jiru amma dhuka'amuu ijoolleen ofirratti fincooftii wajjin rakkannee jirra sababa kanarraan kan ka'e micayyoon koo micoon durbaa umurii waggaa 12 yeroo malee waraababaan itti dhufe moodisii mana keessaan qabu ani dubartiidha waraababaan natti dhufe carqiidhaan an gargaarame micayyoon koo baay'ee sammuun ishee na jalaa dhiphatee jira baay'ee rakkannee jirra ijoolleen afur na harkatti dhukkubsatanii jiru manni yaalaa hin jiru baay'ee tokko rakkannee jirra lubichaa miti baay'ee rakkannee jirra nuti baqataan biyya kana keessa jirru baay'ee waa'ee namummaatiif nu dhaqqabaa jenna lubbuudhaaf nu dhaqqabaa jenna ijoollee kanaaf nu dhaqqabaa lubbuu ijoollee kanaatiif sodaannee jirra sammuu isaaniitiif sodaannee jirra baay'ee rakkannee baay'ee dhiphannee jirra ijoolleen nyaata jedhan waan itti kenninu hin qabnu nu dhaqqabaa kan sagalee kana dhageessan addunyaa irratti nu dhaqqabaa jenna waaqayyoon sodaadhaa nu dhaqqabaa jenna. Lola kanaan lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate 8 ta'an ajjeefamuu isaanii torban muraasa dura himameera. Ta'us lakkoofsi isaa kana caala gabaasaaleen jedhan jiru. Dilbata darbee baqattoonni Itoophiyaa fi Eertiraa Sudaan keessatti danqamanii jiran xalayaa banaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNHCR'tti erguun gargaarsa gaafataniiru. Lola Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru baqachuu dadhabuun dubartoonni reef da'an, haadholiin, manguddoonni, dhukkubsattoonnii fi namoonni hir'ina qaamaa qaban magaalaa adda addaa keessatti danqamanii akka jiran xalayaan kun ni eera. Dabalataanis poolisii Sudaaniin haleellaan hidhamuun dararaa fi qocolloon adda addaa akka irra ga'aa jiru baqattoonni kun xalayaa ergan irratti himuun UNHCR Sudaan keessaa isaan baasuun biyya biraa akka isaan qubachiisuuf gaafataniiru. Baqattuu Itoophiyaa kan taate Hawwii Geetaachoo yommuu lolli eegalu karaarra akka turte himuun amma gargaarsa malee mana keessatti ijoollee ishee waliin danqamtee akka jirtu dubbatti. Hundumti keenyayyuu biyyi nagaadha lafti nagaadhannee manaa baane. Haalaan beekamee waraansa inni guddaan baname waraana kana immoo iddoo jirutti muka jalatti baqannee sa'aatii sanaa booda ijoollonni mana barumsaaf manaa baanii karaatti hafan illee turanii isaan wajjiniin illee wal qabannee dhaqnee mana namaa jala teenyee gara torbee tokko olii akkasitti rakkinaan dabarsinee achis immoo haala ulfaataatiin baanee haala baay'ee nama rakkisuun gara manaatti deebi'e. Ergan deebi'ee immoo manaallee baanee akka garaatti waa tokko argachuun hin danda'amu suuqiin cufaadha. Namoonni safaraa baanii baqataniiru. Nuti immoo baqachuuf kana dandeettii isaa hin qabnu waan ta'eef asuma teenyee du'a eeggachaa jirra. Hireen keenya waan tokko hin qabnu du'a eeggachaa jirra. Wiixata kana gargaarsi namoomaa lubbuu baraaruuf akka biyyattii galuuf torban tokkoof dhukaasa dhaabuuf qaamoleen wal lolan lama walii galaniiru. Biyyootiin hedduu akka waraanichi eegaleen lammiilee isaanii Sudaan keessaa baafatanii kan turan yoo ta'u, gama Itoophiyaan garuu yaaliin wal fakkaataa guutummaatti hojiirra kan Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi mana lubummaa Tigraay gidduutti muddamni jiru babal'ataa dhufeera. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa mana lubummaa Bataskaana Manbara Salaama Kasaata Birhaan kan Tigraayitti qollifatee hafee gara iddoo duraanitti deebisuuf tattaaffiin taasisu abdii agarsiisaa hin jiru. Dhimma kanarratti hojii gaggeessaa olaanaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay kan ta'an Abuna Marhaa Kiristoos dubbisneerra. Tigraay بدقة مقلقان بدقة خطبة في جبر بدقة خطباني جبر وطا تجراي جولي شيء نكاتا يا جلمتو في جمد دوغدا ومن تجراي بيا كيس في علتي ممان نغلاسر أبوتني سي ممان أمتا كينيا راكو أبوتنا من تاچي تران أمتي چغنني گتني وان دي منيف يروني دما تريتي وان انقمنيف أكاسما سوانگ نسينا ججبيسو لنجن ijoollee isaan irratti waan garaa jabaataniif yeroo ummatichi guramee turettis ta'ee waliigaltee nagaa boodas anaan waan hin jenneefidha. Uummanni abbootiin nuuf ramadama waan jedheef kan nuti siramanneef. Amantoonni biyya alaa jiran sinodosii Finfinnee jiruun ture kan gaggeeffamaa turan. Haa ta'u malee waraana Tigraay hordofee dhalattoonni Tigraay adda ba'anii waldaa uummatan. Dhumaatiin gidiraa fi duutii yeroo heddummatu erga nu hin gargaarree of dandeenyee adda baanaa jedhan. Kan nama dhibu dhalattoonni Tigraay Yerusaalemitti tajaajilaman waldaa keessa erga ari'amanii waggaa 2 ol ta'eera. Rakkoo keessa jiru. Kanaaf rakkoon cimnaani kan adda ba'an. Phaaphaasota waan isaan barbaachisuuf mari'annee ramanneef. Murteen keenya garee tokkoof gammachuu, garee kaaniif immoo gadda. Siyaasni fi amantiin adda adda. Nuti karaa nu baasu deemna. Mootummaanis karaa isa baasuu deemuu danda'a. Ejjennoo keenyas kanaan dura beeksisneerra. Jalqabarraa kaasnee ibsaa turreera. Yeroo waan gaggeeffamaa turetti seexana nuuf wayya kan jedhan hangafoonni phaaphaasota waan turaniif gama keenyan isaan kan abboomaa anoonan ilaalaa ta'uu baannan garuu of dandeenyee adda baanaa jechuun irra deddeebiin ibsa baasaa turreera. Haa ta'u malee ibsaawwan keenya fudhachuu hin dandeenye. Kanaan booda waan fedhe uumamullee duubatti deebinee karaan ittiin isaan waliin deemnu hin jiru. Qorannoo imaammata Itoophiyaa
Gaaffii heera mootummaa fooyyessuu ilaalchisuun qorannoo gaggeesseera jedha ifa gochuun atakaaroo guddaa kaaseera. Qorannichi caalmaatti dhimmoota mirga sabaa fi sablammootaa fi hiree ofiin of murteessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa dhimma federaalizimii kan ta'an Dr. Siisay Mangistee maddi rakkoo hedduu heera kana jechuun yeroon heerichi itti haaromfamuu qabu inni sirriinis ammadha jedhu. Keessattuu uummanni Amaaraa fi lammiileen Itoophiyaa saba garaagaraa irraa dhalatan heera mootummaatiin beekamtii hin arganne jedhu Dr. Siisay. Hayyuu siyaasaa gameessaa fi durataa Koongiresii Federaalaa Oromoo kan ta'an Profeesar Mararaa Guddinaa ammoo qorannichi akka itti gaggeeffame hagam hirmaachisaa akka turee fi fedhii eenyutu keessaa calaqqisa kan jedhu ilaaluun qorannicha ni qeequ. Hirphaa Gammachuutu dubbise. Heerri waliigalteen jiraannaan sabni tamannaan jijjiiramuu danda'ama. Rakkoon isaa garuu paartileen tokko yeroodhuma barbaade akkuma barbaadetti paartiin hunda caala immoo sabni bakka bu'aa kooti jedheen filannee heera jijjiiruutti deeme. Rakkoo bal'aa qabnu kanatti otoo dabale malee wanti bu'aa fidu hin jiru. Siyaasa kana gar tokkotti otoo hin qabne seera waliigaltee barbaachisu waliigalteen jijjiiruu barbaachisu immoo murteessaa iddoo ta'etti cal jettee itti deemte ittuma jiru rakkoo dabaluu malee bu'aa guddaa waan fidu natti fakkaata. Amma isaan kan itti deemaa jiran sirna federaalizimii dhugaa hojiirra oolchuu dadhabnaan bukkeedhaan immoo gara duubaatti deebiina waan jedhan fakkaatan nalaal warri tuttuqaman sun baay'een isaanii jirraa maal goonaa sabni kana godheeraa qorannoodhaan irra geenyeerraa ni jedhamu suni qorannoo kana eenyutu qorate eenyutu qorachiise maaliif qorachiise tarkiloonni biyya kanaa kana gubbaatti otoo waa tokko gubbaa hin geenye waliigaltee gubbaa hin geenye isa akkasiitti barsiisan nuti marii biyyoolessaa jennee waggaa meeqa gaafachaa ture isa akkasiitti si galee wal barbaachise akkatti itti deemamu akkatti wanti kun ilaalamu cal jedhamee miti jechuu kooti. Mirgi hiree ofiin murteeffannaa keeyyata 39 irra jiru faan geeddaramuu qabaa kanneen jedhanii falmantu jiran kanneen heerri kun barbaachisu haqamuu qabaa jedhanii falmanillee jiru. Akkaataa daangaan naannolee amma jiru kun mataan isaayyuu sirrii miti saba irratti kan hundaa'edha kanneen jedhantu jirani. Kanaaf maqaa sabaallee kan akka hin dhaabne barbaadantu jirani. Qabsoon Oromoo isaa ta'uu qabsoo qabsoonsiis eenyummaa gubbaatti hundaa'ee isa jedhamu kanaan jijjiirraa kana hootu qame biyya kanatti ibidda qabsiisu. Amma Oromiyaan akka jiru kanatti Oromiyaa diiguun Tigraayin akkama jiru kanatti Tigraayin diiguun warri barbaadan akkuma xiyyeettuma jira. Diiguun sun garuu isaaniifis bu'aan fidu. Waan akkasii kana hootu qani isaan daangaa diignatoo jedhanii biyyayyuu diiguu danda'u. Waggaa 250 haa taatu sassana caalaa haa taatu waggaa 3,000 haa taatu hamma oonaa rakkoo gangalataa dhufe as ga'e kana akka hin taanetti diiguudhaa jechuu kooti. Sodaan kooni akka biyya kana diiganiin teenyee jechuu kooti. Heera Itoophiyaa keeyyata 104 irratti heera geeddaruun hirmaannaa naannolee hundaa gaafataa waan jedhu jira. Paarlaamaa Itoophiyaa amma jiru keessattiyyuu warri Tigraay bakka bu'anii hin jirani. Kana maree lachuu keessayyuu hirmaannaan hin jiru. Yoo kan geeddaramu ta'e miidhaa akkamii rakkoo akkamii hordofsiisuu danda'a? Dhimmi amma taphni isaa ta'uu siyaasaa gareen tokko duwwaa wanti itti deemu kana akkuma kana durayyuu dubbanne wanti inni fide argineerraa jechuu kooti. Karaa Tigraayis waan fide argineerraa karaa Oromoos wanti lolli amma jiru hin dhaabbanne waan mootummaan itti deemuu barbaadan akka seera sanatti akka konstituushinii isaaniitti otoo hin deemne immoo bira darbanii deemuu waan barbaadan fakkaatu. Heerri sun akka jammaa lafa jirutti ta'e amma gara 12 miti kililoonni kun tokkoon isaa yoo dideen ta'u mikirbeetonni jara 12 kun marteessuutu irra jira. Akkasitti ta'e akka raayyootti hin deemu. Isa bira darbuudhaa jedhaniitu karaa miidiyaa kana beekaatu qorannoo gubbaatti hundaa jedhanii isuma bira darban sana waan itti deemuu barbaadan fakkaata. Inni immoo akkuma yeroo darbe jedhe rakkoo guddaa qaba. Konstituushiniin amma biyya kana akka biyyi kun jirtutti jijjiiramuudhaa fi waliigaltee biyyaa dhugaa ta'e gubbaatti hundaa'uu baannaan rakkoon dabalataa uume malee wanti inni faayidaa guddaa waan qabu fakkaatu. Jarri waan isaan hojjetaa jiranii kun qorachiifne warra beekaa takkas jedhee warra maalii takkas jedhanii waan bira darbuuf deeman fakkaatu jechuu kooti. Qorannoon sun hammam amansiisaadha hirmaachisaadha fudhatamni isaa akkamti? Rakkoo guddaa qabaa saba miiliyoonii 120 fi namni isaan dubbifne jedhan nama gara 1,000 wayiiti. Kan nama dinqu achi keessatti kan argee baadiyyaadha gara harka 100 keessa harka 20 gaafannee gara immoo magaalota keessaa harka 100 keessaa gara 79 moo maal gaafannee jedhu. Sabni Itoophiyaa immoo kan inni jiraatu baadiyyaadha. Harki 100 keessa harki 80 baadiyyaa jiraata sabni biyya kana. Isumayyuu immoo ta'e amma Oromiyaa fa'aa keessa eessa deemanii akka isaan gaafatanii rakkoo jiru beekamaadha jechuu kooti. Oromiyaa keessas iddoo baay'ee deemanii gaafachuun rakkoo ture. Akkatti isaan deemanii gaafatanii shirakkisa. Innaa laaltu ta'uma siyaasaa fakkaata qorannoorra. Warra akka Sidaamaa fa'aa
qabsoo baay'ee keessa darbee dhiiga baay'ee kaffaltii baay'eedhaan warri gara kililitti deemanii kililiin kun nuyyaa diigamu jedhanii yaada kennu jechuun nama rakkisa si galee. Paartileen siyaasaa 16 maqaa Caucus of Opposition Parties jedhamuun walitti dhufanii fi kan KFO'n keessatti argamus ibsa kaleessa baasaniin qorannoon maqaa heera mootummaa fooyyeessuu jedhuun dhiyaate kun biyyattii rakkoo baay'ee hamaa ta'e keessa galte jechuun cimsanii qeeqaniiru.